Harka fuunee akkam jirtan hordoftoota keenya kanneen ramee online irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa idduma jirtanitti sinaa ga'u. Egaan hordoftoota keenya viidiyoo har'aa keessatti akkamitti jiba WhatsApp update akkamitti godhachuu dandeenyu kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Jiba WhatsAppiin kaampaanii masaatiidhuma yeroo garaagaraatti update ta'a jechuudha. Hedduu akka appilikeeshinoota biroo yeroo ittiin fudhatu yeroo garaagaraatti yeroo update ta'u akka nutis update goonuuf eeyyama nu gaafata. Nutis akkamitti akka update gochuu dandeenyu har'a kan isinitti argisiisnu ta'a. Maarree gara barnoota keenyaa osoo hin darbineen duratti chaanala keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuudhaan nutti makamaa isiniin jenna. Hai amma kallattiidhaan gama barnoota keenyaatti haa darbinu. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu duraan dursa jiba WhatsApp keenya bananna yookiin on godhanna jechuudha. Yeroo nuti haala kanaan jiba WhatsApp keenya on godhannu bifa kanaan akka update nu goonu nu gaafata jechuudha. Kanaafiyyuu amma iddoo update na hojjetu tanarratti kilik gochuu qofatu nurraa eegama jechuudha. Bakka kanarratti cuqaasna. Haala kanaan websaayitii kanarra nu galcha jechuudha. Yeroo bifa kanaan nu dhufe xiqqoo gadi buuna. Bakka kanarratti iddoo download itti ni argattu jechuudha. Bakka amma version 8.4 duwwaa kanarratti isa update amma ta'edha jechuudha. Size isaa megabyte 52 dha jechuudha. Iddoo download itti irratti kilik goona salphaadhumatti jechuudha. Ammas bifa kanaan nu dhufa. Yeroo nu dhufe kallattiidhaan bakka kanarratti direct download bakka kanarratti kilik goona. Haala kanaan eeyyama nu gaafata bakka kanarratti okay goona. Kana booda jiba WhatsApp keenya akkuma amma argitan kana kino download nuuf ta'aa jira jechuudha. Update haala kanaan update godhanna. Bakka inni dugdatti baana. Yeroo baane WhatsApp keenya kana backup godhachuun nurra jiraata jechuudha. Backup yeroo isiniin jedhu iddoo setting irratti ni cuqaastu. Kana booda iddoo askinoo bakka kanarratti chats bakka kanarratti ni cuqaastu. Kana booda xiqqoo bakka kanarratti yeroo gaseetan iddoo kanarratti iddoo chat backup yetu tanadha argattu. Kana booda asirratti kilik ni gootu backup haala kanaan godhattu jechuudha. Maaliif chatiin isin kanaan dura nama barreessitanis ta'e namni isin barreesse faayilii keessan ka garaagaraa kan isin WhatsApp irraa qabdan akka isin jalaa hin banneef bifa kanaan backup godhattuun. Bifa kanaan amma backup godhee xumuree jechuudhaan kooti. Hamma WhatsApp kun gannu bu'ee ganna isa update amma godhaa jiru san jechuudha. Okay, ani amma gadi bu'ee naaf xumurameera waan ta'eef iyyuu amma jiba WhatsApp dura qabu kana delete godhaa jechuudha. Maaliif haaraatti kan buusuudhaaf kana delete gochuun irraa eegama. Isa jalqabaa kana yeroo tokko qabdanii uninstall gochuu qabdu. Bifa kanaan uninstall goona. Erga haala kanaan uninstall goone balleessineen boodatti amma maal gochuun nurraa eegama. Badeera amma inni kun amma badeera amma my file keenya jala galle jechuudha. My file keenya irra galle kan amma gabbuuf sine sana my file keenya keessa yeroo gallu bakka kanarratti arganna jechuudha. Bifa kanarratti bakka kanarratti jalqaba irratti argachuu ni dandeessu. Yoo keessan bakka kanaan qabaanne immoo iddoo as download irratti yeroo cuqaastan xiqqoo yeroo kana gabbuutan bakka kanarratti kan isiniif gadi bu'ee argattu jechuudha. Anamma yeroo garaagaraatti jiba WhatsApp dheenyuma kana yeroo sadii update godhe yeroo jalqabaatiif 8.25 teen update ta'e sadaffaa irratti lammaffaa irratti immoo 8.3 duwwaadhaan jechuudha. Kan amma immoo 8.4 duwwaa APK kana jechuudha. Isa kanarratti kilik goone fuula bilbila keenya yookiin iskiriina bilbila keenya irratti install goona jechuudha. Yeroo install gootan bifuma bilbila garaagaraatiin iddoo setting keessa isin galchuu danda'a. Yoo setting keessa isin galche ta'e iddoo unknown resource irratti mallattoo markii gootanii kallattiidhaan bilbila keessan irratti fuula bilbila keessan irratti akka inni isin install ta'u gochuutu isinirraa eegama jechuudha. Hamma inni install ta'u please nuuf tura.
eegaan akkuma argitan kana amma install naa ta'eeraani amma yoo feetan iddoo kanarratti dan yookiin open gootu anama open irratti hacuqaastu kana booda yeroo open gootan bifuma jalqaba duraan WhatsApp keessan ittiin banatan saniin banachuun isinirraa eegame jechuudha kana booda iddoo allow gochuudhaan ni eeyyamtuu fi bakanarratti nama kanko dhiifama qulfii bakanarratti fayyadamuun barbaadaadha ani barbaadu waan ta'eef lakkana cancel gootee deebi'a kana booda iddoo agree and continue irratti inni cuqaastu kana amma lakkoofsa bilbilaa keessan galchuutu isinirraa eegame jechuudha namaaf kanko haa galchu dhiifama erga lakkoofsa bilbilaa keessan guutanii bifa kanaan iddoo next irratti ni cuqaastu okay continue allow bifa kanaan message yookiin koodiin hamanuuf ergamuun nan jechuudha koodiin kan kiyamanaaf ergameera bifuma masin argitan kanaan WhatsApp kanko yeroo bakanarra ga'u amma kanaan dura backup gochuu keessan akka irraanfanne amma wanni backup jalqaba goonee sun chatting namoota garaagaraa yookiin erga namni nu barreesse akka nu jalaa hin banne foonteef iddoo kanarratti restore iddoo kanarratti cuqaasuu qabna jechuudha kanaaf escape gochuun isinirraa hin eegamu restore iddoo kanarratti click goone back chatii kanaan dura namaaf barreessaa turre sana akka inni nu deebi'u goona jechuudha amma percentage 40 irra gahaa jira jechuudha dhibba guuteera haala kanaan next gochuutu narraa eegamaa nama kana booda akkuma isin argitan profiling kan ko baheera amma maal gochuun qaba bakkanarratti ni beektan jedheeti yaada maqaadhuma keessan akka barbaadanitti barreessuu dandeessu kana booda on gootanii WhatsApp keessan bifa kanaan banachuu qofaatu isinirraa eegama eegaan hordoftoota keenya kanaan booda jibu WhatsApp update gochuun dhaafeerra katan jenneeti yaadna jechuudha viidiyoon kun deebisa yookiin warroota kanaan duras ta'e jibu WhatsApp update rakkataniif isin formaata ta'a bakkanarratti bifa kanaan kan isin dhuftanaan never iddoo tanatti cuqaastanii dan gochuutu isinirraa eegama jechuudha bakkanas close gochuutu isinirraa eegama amma ka update nu goone nuuf ibsuu jira bakkanarratti close goone haala kanaan WhatsApp keenya bananna jechuudha amma chatting namoonni garaagaraatti fi yookiin ani nama barreessu yookiin namoonni nu barreessan akka jirutti akkuma isin amma argitan fakkeenyaaf kan garee kan keenya kana chatiiwwan nuti kanaan dura yookiin maxxansinu garaagaraa kan nu asirra maxxansine akkuma isin argitan kana kabadee hin jiru jechuudha eegaan hordoftoota keenya barnoota keenya har'arra waa hedduu akka hubattan abdii qabna please video keenya like gochuun irraanfatina yoo isinitti tole immoo share yoo nuuf gootan baay'ee tokko nuti tola jechuudha haye kanarraaf qabannee kan isin dhiyaanne kan hammammaan hordofaa turtanidha barnoota keenya birootiin hamma walitti deebinutti nagaaf rabbii keessa nu jiraadha isiniin jenna rabbiin idduma jirtan hundatti keeroo fi keessa isin haa kaatu har'aaf immoo nagaatti